Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel, Ako English with Aramaic. I'm Ako from School of American English. My dear sister, how are you? How's the life? How's everything? Okay, that's here. Akam nagar to bagi jirate. Guya da gafuwan bakat an mirai tu hude nuchuda. Yerada loketi gafuwan interest kuta ko kula manfa gafi kuda sagali. Okay? Gafi kuda sagali na fakate, gafi kuda sagali hanga shantem jaya na fakate. Gafi kanin kesa gafi kuda sagali hage ne milama dare ne jira chuda. Guya da mo gafi de misara dare na chuda. Okay, gafi de misara farmada. Which of the following sentences is grammatically correct? Okay, A, B, C, D kesa grammar idan siri kate kame chuda. Grammatically correct kate kame chuda. Sadan kesa toko chat siri da chuda. Ori gala mere kana gaf to famada Mokonin bar which is found at Piazza in Addis Ababa, is famous for its keke. Okay, Mokonin bar. Who? Gafin why malas makata? Gafi why relative clause hasa jira chuda. Akum sembaitan afa ingili faketi relative clause bakala ko chuda. Okay, defining relative clause and non-defining relative clause chuda. Kanaf kanin kesa hun defining relative clause akasmas mo non-defining relative clause chuda. Kanachun gafa hu durati koma le fedemu tenena hu durati koma fedemu le isunene chuda. Kuni non-defining relative clause da kuna mo defining relative clause chuda. Kanaf hun laman wajin fedemu ndenena chuda. Okay, hato gaf kina devnu Mokonin bar who is found at Piazza in Addis Ababa. Addis Ababa koma dia. Asite koma dia jirate astile koma tu kabature chuda. Plus the mo hun Mokonin bar kare kun bari Mokonin yokona mo restaurant Mokonin jira male why bari why Mokonin asanjuro ahit hun akum sembetan namo jin fadam mostly namo jin fadam male tengis jin yokona mo material jin yokona mo animal jin fadam. Okay, relative clause keti hun faidan sa nama fadam na chul kanaf Mokonin ba jira male bari Mokonin yokona mo restaurant Mokonin jira male why Mokonin asanjuro chul kanaf istima fadam kamno who fadam kamno chul bakau kana ma fadam kam ture which is David Taichu. So which is nature. So Mokonin bar which is found bar in Mokonin. Mokonin mo restaurant Mokonin. Mokonin man yata Mokonin nature. Inne ad inni kiasa targam kekin be kamara chu. Anaf dogori tima to kofa mada to kofa common injuru na fanamo who something master kaba which is achu. Shibira taru siareno. AIDS that is caused by a virus called HIV has remained to be a fatal disorder for nearly a decade. I'm scared that he made to salary guys. Nuti grammar is out of it. Grammar is srite montai la lama de umbrella. Okay, kanaf gaskun why defining relative clause antef adda la chula. Why relative clause antef adda no banna. So else re zate de. See guys, else re komare zate de. Eshi edison it is proper noun ida. Yao makada maka bekamada else comma dated. Ako sembetan zatin gosota relative clause kita kachuda. Garu zatin defining kidamo non defining. Essential mo non essential. Restricted mo non restrictive. Okay? Come case guys. It is non restrictive guys. It is non essential. Zatin I mean it is defining relative clause. Zati chuma chula zati yomi tanan itado wala ma fadam denu kuma fadam denu chula. Zati ronda you bear zati chula kana chun defining gida chula. Ako simbetan guys one defining gile nan defining gile wuchin defining gile nan defining gile usin defining gile nan defining gile akan semua human defining gi nan defining gi red flows kesa addisa kan defining gi tere chumada zati chula zati nufnan isabo domi tanan koma fedam kamna chula addisa taw kabe chula so else zati dala kanafi as mal galun kabu zati galun kabu chula bakana matu kabu mat galun kabu turweta koma jirate uchi galun kabu sir. Okay, so else which is dusta yo zatin jirate koma badu kaba yo zati ko churbat garu elsin proper noun bekama wantef maka bekama wantef chuda maka bekama afamo
which fayyadamnaachu. So AIDS which is caused by a virus called HIV asittillee maa qaba koomaa qaba jechuudha. Kanaaf sirrattillee maal dongora qaba zaatiin bakteeriyaa galuu qabu yookaan immoo kooman dubaraan galuu qabu jechuudha. Kooman dubaraan galuu qabu jechuudha. Alright. Kanaaf siillee sirrimti jechuudha. Ashi kaitaanu afraffaan diimana Nairobi, whom is the capital of Kenya, is the seat for many international organization. You see guys? Okay, Nairobi whom ya malas techu. Okay, whom mostly maal fedhamna? Whom nama fedhamna. Akkuma huudha faayidaan isaanii tokkuma jechuudha. Garaagarummaa xiqqisuu qaban malee hun mostly bakka itti fedhannu verbi irraa fedhamna yookaan immoo verbi dura dhufuu qaba. Whom enne verbi dura dhufuu qaba. Whom immoo mostly noun wajjin fedhamna jechuudha. Okay. Nairobi whom? Okay? Kajiru kun amma Nairobi maadha? Nama is biyya. Okay? Boota iddoo jechuudha. Kanaaf bakka namaa fedhamuu qabnu ture whomiin fedhamuu qabnu jechuudha. Okay, Nairobi you can say which is jechuudha. Okay, Nairobi which is inni fedhamu malee waa'ee whom fedhamuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf gaafin yeemsa lafaa correctly grammar ka ta'e kamiin any animal which okay ka ta'e kun deebisanii jechuudha. Any animal mostly which animal wajjin meeshaa wajjin okay waan gara wajjin fedhamna jechuudha. So any animal which kanaaf asitti ilaa which dubara ammaatu jiru koomallee jiru jiraatullee ta'a jechuudha magaalatti jechuudha. So any animal which lives in jungle does not have to necessarily be considered as dangerous. Bineensonni baadiyyaa danqaraa galan hundiyyuu akka hamatti fudhatamuu hin qaban jechuudha. Kanaaf deebiin yeemsa lafamaadha biidha jechuudha. Amma kanatti gaafii deemee afuraffaatti deebinaa jechuudha. Okay, daawwattoota kiyya gaafii taanamaadha. By this time next year, okay? By this time next year, by this time next year, gaaf sun jedhu future perfect agarsiisa guys. Future perfect jechuudha. Waggaa dhufu yeroo kanatti jechuudha. Okay, future perfect barannee jiru waan ta'eef viidiyoo isaa YouTube keessatti ilaala. By future, I mean by this time next year, we dash to universities should we succeed in this exam. Waggaa dhufu yeroo kana yoo qormaatan kan milkoomne taate university ni fudhatamna jedha. A will be admitted. Okay, will be admitted jechuun simple future passive jechuudha. Kun amma simple future I mean tense simple future formula kamiin taa'e formula passive jechuudha. Gaafni kun waa'ee waniiti. Waa'ee passive jechuudha. Maaliif jennaan by this time next year we dash to university should we succeed in this exam jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waggaa dhufu yeroo kana yoo qormaata milkoomne universityidhaan ni fudhatamnaa jechuusaati gaafin isaa jechuudha. Okay, to the university. University ammaadha we dash. Universityidhaan ni fudhatamnaadha. Okay? University fudhanna sun ta'e university ni fudhatamnaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaan will be admitted dha passive tense simple future sirriidha. Garuu immoo time expression isaa maadha by this time next year jechuudha. By this time next year one day time expression ta'es kamiti past perfect jechuudha. Kanaaf een ta'uu danda'u jechuudha. Biin immoo will have been admitted meetti deemina seen we will be admitted jechuudha. Okay? Asitti will jira dabli deemuun barbaachisu jechuudha. Kanaaf sirrii maadha kunillee sirrii miti jechuudha. Ka'itaan maadhaatiin will have admitted. We will have admitted jechuudha. Kan ta'uu danda'a ture silaa. Osoo ati fudhattee kana ta'uu danda'a. Garuu immoo gaafii maadhaa ni fudhatamnaadha jechuudha. Okay? Ni ajjeefama. Namoonni ni ajjeefama. Paasii jechuun baadummaatti ni ajjeefama. Ni tumame yookaan tumame ajjeefame jedhama malee ni ajjeesa ni tumame jedha activity jechuudha. Kanaaf by this time next year we will have been admitted to university. University ni fudhatamna should we succeed in this exam. Qormaata kana yoo kan milkoomne jechuudha. Kanaaf deebisaa sirrii kaminni will have been admitted. Kuni future perfect passive dha jechuudha. Will have plus what? Been jechuudha. Kanaaf kun garaagarummaa isaa kun active dha kun immoo passive dha jechuudha. Been keessaan qabu jechuudha. Alright. Admitted immoo verb dha jechuudha. Okay. Kana deebisaa bitaa. Kaitaanu scientists are expected to research in the all-out effort of combating fatal disease in the times to come. Alright. Scientists dhibee fuulduraa dhufuurratti hojjechuu qabaa walumaa jechuudha. Why theory something I'm kalaalu why malati why grammar ilaala jechuudha. Grammar barbaada jechuudha.
Okay, come to Nindema. Filannoo kana maadha make, have made, have done, do jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? Garaagarummaa do fi okay, garaagarummaa do fi make agarsiisa yookaan immoo nu barsiisuu deema jechuudha. Kanaaf itti maal jira? Scientists are expected to what? To research. Amma si karbaadamu to make research is more to do research. Kabiraan ta'u jechuudha. Amma do jechuun gaa'ee sonis hin beekamu. Do jechuun wanta dalagamee lafa jiru. Wanta yookaan immoo wanta haaraa warraa gana wanta akka haaraa dalaguu hin barbaadne jechuudha. Uma dalagamee lafa jiru dalaguu jechuudha. Fakkeenyaaf do homework la. Guys, do homework. We can say homework. We can say do assignment. Okay? Do assignment. Okay? Do the dishes. Homa lafa jiru dalaguu jechuudha. Make immoo wanta haaraa dalaguu. Fakkeenyaaf make a coffee, buna dhaabu. Make a cake or make injera. Waliigalaa mere wanta haaraa gaaf gochuu barbaadu maal fayyamta? Make jechuudha. Garaagarummaan do making agaruu jechuudha. Do jechuun homa jiru dalaguudha. Making immoo wanta haaraa dalaguu jechuudha. Kanaaf researchiin kun duraan wanta lafa jiru malee wanta haaraa mita jechuudha. So scientists are expected to what? To do research jechuudha. Research akka dalagan hin eegamaa jechuudha. So to make research hin jennu jechuudha. Research haaraa hin ta'in to do research jechuudha. Researchiin duraan lafa jira jechuudha. Akka homework jechuudha. Okay? Homework jechuun homa jiru si kennuudha malee wanta haaraa uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf buna dhaabuu barbaadde do coffee jettu. Okay? Is make coffee jechuudha. Haaraa dhaabda waan ta'eef jechuudha. So garaagarummaa isaa sanii fuulduratti ammoo bal'inee barannaa jechuudha. Okay, kanaaf deebisaa kamiinni do ta'a jechuudha. Do ta'a jechuudha. Plus research as waan ta'eef jechuudha. Okay. Kan itti inni mijaafamaadha. Any student dash misbehaves in class should be penalized. Okay, barattoonni kamiyyuu kan gola keessatti baratan amanatan agarsiisan qaxxaamuu qabanii jedha jechuudha. Kanaaf any student dash misbehave. Wanta sinu kan maadha which, whom, who, so ever jechuudha. Kanarraa maal hubattanii? Kanarraa gaafiin kun gaafii waa'ee ammallee relative clause ta'uu isaa hubachuu qabna jechuudha. It's about relative clause jechuudha. Waa'ee relative clause dha jechuudha gaafii jechuudha. Kanaaf eeratti maal kan namee which jechuudha. Any student which okay kuni barattoota. Okay wanni keenya kan kenna maala sabatiin kenna maala barattoota jechuudha. Nama jechuudha. Kanaaf nama jechuutti fayyadamna hin fayyadamnu jechuudha. Kan ittaan uumidha. Uumin nama fayyadamu sirrii. Uumii fuuldura maatti jira yookaan immoo dash fuuldura maatti jira misbehave. Misbehave maalidha? Verbi moo nouni? Is verb jechuudha. Kanaaf uumii verbi jechuudha fayyadamna hin fayyadamnu jechuudha. Okay, hin danda'amu jechuudha. Okay, si deebina D whosoever on jedhamu jiru seera kan jedhamu jiru. Kanaaf deebisaa kamiini who jechuudha. Any student who misbehaves. Asitti komaa fayyadamee dhiisee rakkoon qabu jechuudha. Because who maadha defining at the same time it is what non-defining yookaan immoo non-essential waan ta'eef jechuudha. So deebisaa sirrii maadha si ta'a jechuudha. Any student who misbehave in class should be penalized. Barattoonni kamiyyuu gola keessatti kan rabbashan yoo kan jira taate aman taane warra agarsiisan maaltu qabanii qaxxaamuu qaban jechuudha. Kanaaf huumii fi huum garaagarummaa isaa wanta isa jiru ilaalamaa jechuudha. Huumiin namaa fayyadamna, huullee namaa fayyadamna. Garaagarummaa addatti yeroo biraa viidiyoo addatti huumii fi huu garaagarummaa isaa sirriitti sin barsiisa jechuudha. Okay. Kanaaf huun mostly verbi fayyadamna, huumiin ammoo naawanii yookaan ammoo pronounii yookaan ammoo fuulduratti yoo sabeetiin jiraatu fayyadamna jechuudha. Hadhaaf yookaan ammoo paartii lamaffaa gaafan kutaa koo lamaffaa kana fakkaata yeroo ta'an akkamatti gaafii deebii jaaffaa haga 56tti tartiibaan itti deemna jechuudha. For now, bye bye.